Qamadiin akkuma armaan dura kaase heektara 42 fi 603 karoorfanneetidha kan jiru. Kana keessadha hanga yoonaa kutaa magaalaa 12 keessatti aanolee 36 keessatti heektara 41 fi 608 kan ta'u faca'eetidha kan inni jiru jechuudha. Isa kanas hanqinni sanyii filatamaa bal'inaadhaan ni jira. Hanqina sanyii filatamaa kana ammoo qonnaan bulaa keenya biratti furuudhaaf sanyiiwwan haadhoo ta'an riisarchiiwwan adda addaatirraa fiduudhaan qonnaan bulaan keenya akka inni baay'isu hojii bal'aan hojjetameetidha kan inni jiru jechuudha. Kilaasteroota babal'aan beeltii qamadii jechuudhaan kutaawwan magaalaa keenya hunda keessatti yeroo ammaa karaa adda ta'eedhaan hojiin kunis hojjetameetidha kan inni jiru. Qamadii kanaan dura biyya alaatidha feelamaa gashaa turre yeroo ammaa asumatti bakka buusnee jirra. Oomishni qamadii amma oomishame kun immoo qonnaan bulaan keenya bu'aa irraa argachaa jira kan jedhu bu'uura godhateetu indaastirii godoo dargaggoota keenya gurmeessuudhaan qonnaan bultoonni keenya gurmaa'uudhaan keessattiyyuu qonnaan bultoonni investimantiitti ce'aniidhaa fi galii gaarii qaban indaastirii godoo maashiniiwwan warshaa adda addaa gashuudhaan daakuu asumatti ofii isaaniittidha qopheessuudhaan daabboos dargaggoonni keenya irratti gurmaa'anii achumaadha. Hanga soona dabaluurree bira qaqqabameetidha kan inni jiru jechuudha. Magaalaa keessatti soona itti dabaluudhaan bu'aa guddaa akka isaan argataniidhaaf hojii gurguddaa hojjennee jirra jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee guddaa kan qaban galteewwan qonnaa dhiyeessuudha jechuudha. Galteewwan qonnaa faana sanyii filatamaa akkuma dura kaase sanyii filatamaa dhaabbileewwan adda addaa jiru. Qorannoowwan qonna federaalaa kan naannoo keenyaa ni jiru. Isaan irraadhaa sanyii filatamaa qonnaan bulaan keenya akka baay'isu achumatti akka inni wal jijjiiru sanyii filatamaa gama kanaadhaan furreetidha kan nuti jirru. Dhiyeessii gama waldaa hojii gamtaatidhaanis bal'inaadhaan nuti fedhiin sassaabna. Isaan waldaan hojii gamtaa ni dhiyeessu. Haala sanaadhaan fedhiin guutameetidha kan inni jiru. Keemikaala faanas wal qabateetoo kan jiru. Keemikaala gama mootummaatidhaan waldaalee hojii gamtaatidhaan ni dhiyaata. Dabalataadhaan immoo qaamoleen dhuunfatirree kana keessatti hirmaataniitu keemikaala gosa adda addaa farra ilbiisaa, farra aramaa kan raammoo dhiyaachatidha kan inni jiru jechuudha. Kan mootummaa biraadhaa yeroo dhabame kan dhuunfaa biraadhaa qonnaan bulaan keenya akka inni argatu taatedha kan inni jiru. Xaa'oon immoo karaa waldaa hojii gamtaatidhaan yuuniyoonota keenyadhaan dhiyaachafii jira. Sanaaf kan barbaachisu bal'inaadhaan itti deemamaa jira. Gabbina biyyoo faanas wal qabateetoo keessattiyyuu oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gabbinni biyyoo isa ijoodha. Xaa'oo qofaa miti kan kenninu jechuudha. Xaa'oo namtolchee qofaa miti. Xaa'oo uumamaatirree varmii kompoostiin siicoon bal'inaadhaan qophaa'eetoo oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gabbina biyyoo dabaluu keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eedhaaf karaa kanaadhaan karaa qindoomina qabuudhaan qonnaan bulaan keenya galteewwan jiran kana ofiisaatiidhaafis qopheessuudhaan fayyadamuudhaan oomishaaf oomishtummaan dachaan akka inni dabalu gahee olaanaa taphateetidha kan inni jiru. Gama kanaadhaan rakkoolee kanaan dura turan jalaadhaa furamaatidha kan jiranii jechuudha. Caasanii qonnaa yeroo ilaallu magaalaa Shaggarirraa qabeetoo hanga aanatittiidha kan inni jiru. Ogeessi istiriimii gosa adda addaatidhaan kan isaan jiranii magaalaa Shaggarirraa jalqabeetoo leenjiin bal'inaadhaan qonnaan bultoota keenya bara 2012 qamadiin kan jalqabe yeroo sanarraadha jalqabe leenjiin kennamaatidha kan inni ture jechuudha. Leenjiin bal'inaadhaan kennaatidha kan inni ture. Sana bira darbameetoo immoo gadi bu'uudhaan maasii qonnaan bulaa bira gadi bu'uudhaan ogeessi keenya yeroodhaan sirna deeggarsaaf hordoffii itti fufiinsa qabu taasisaatidha kan inni jiru jechuudha. Gaaffiiwwan gama teeknikaatidhaan jiran guyyaa guyyaadhaan guutamaatidha kan inni deemu. Qonnaan bulaa hunda bira immoo qaqqabamuun hin danda'amu waan ta'eedhaaf qonnaan bultoota keenya leenjii kennuudhaan qonnaan bulaan qonnaan bulaarraa akka inni baratu gochuun oomishaaf oomishtummaan keenya akka inni dabalu bal'inaan taasifamaatidha kan jiru jechuudha. Qonna qamadii irratti qonnaan bultoota 34,185 kan ta'u kutaa magaalaa 12 keessatti aanaa 36 keessatti irratti hirmaatanii oomishaatidha kan isaan jiranii jechuudha. Oomishtummaa qamadii yeroo laalle bara baraadhaan dabalaatidha kan inni dhufe. Kanaan dura yeroo jalqabnu 50 heektara tokkorraadha 56 argachaa turre. Bara kana immoo
heektara tokkorraadhaa teknooloojiiwwan bal'inaadhaan fayyadamaatidha jirra meekanaayiz gochaatidha kan nuti jirru baay'ee isaa tiraakteriidhaan kan inni qotamu sanaa 61 qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaatidha kan inni jiru naannoo miliyoona 2.4 kan ta'u argachuudhaaf hojjetamaatidha kan jiru jechuudha. Kan bara darbee yeroo laallu 59dha kan argame dhibbeentaa 5 oliidhaan dabaluun hin danda'amaa jedhameetidha hojjetamaa ta'u kan jiru bara kana haala hojii amma hojjechaatidha jirruudhaanis oomisha keenya dhibbeentaa 5dhaan dabaluudhaaf bal'inaadhaan teknooloojii fayyadamnee jirra kilaasteraadhaan faca'eetidha kan inni jiru sanyii filatamaa fayyadamnee jirra akkasumas kunuunsa faanas wal qabateetu qixa barbaachisaa ta'eedhaan qonnaan bulaan keenya bara baraadhaan muuxannoon isaa kanarratti dabalaatidha kan inni jiru waan ta'eedhaaf hojii bal'aan kanarratti waan hojjetameedhaaf oomishni keenya inni dabalaa jechuudha. Qonni magaalaa kanaan dura saayinsiidhaan bal'inaadhaan akkasumas istiraatiijikaalii hoogganamaa turre nuti moodaalitiiwwan qonnaa Instituutii qorannoo qonnaa federaalaa naannoo faana akkasumas immoo tiraansfoormeeshinii qonnaa Oromiyaa ETI kan jedhamu inni jiru isaan faana waliin ta'uudhaan istiraatiijii qonna magaalaa fi qarqara magaalaa baasneetoo sana bu'uura goonee hojjechaatidha kan nuti jirru. Magaalaa keessatti hojii qonnaa bal'inaadhaan hojjetame ta'e taanaan dhibbeentaa 50 ol kanaan dura alaadhaa kan shamatamu amma asuma keessatti oomishuun ni danda'ama iddoon biraatitti iyyuu ekspoortii gochuun ni danda'ama hojii qonnaa kana immoo qixa barbaachisaa ta'eedhaan ammayyeessuudhaaf indaastirii godoofaan walitti hinatiidha kan jiru jechuudha soona itti dabaluudhaan asumatti qonnaan bulaan keenya hin oomisha warshaa daakuu ni dhaabbata warshaa timaatimaa ni dhaabbata akkasumas immoo kuduraa muduraa gosa adda addaa aappilii faana wal qabatee avukaadoo faana wal qabatee agrookoolojii bu'uura godhachuudhaan hojjetamaatidha kan inni jiru nyaata koo boroo koo kan jedhus dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaan lukkuu bara kana keessatti iyyuu naannoo 500 kan ta'u gashuudhaafis hojjetamaa jira dubartoota harka qalleeyyii kan ta'an lukkuu 50 yoo qabaatan waabii nyaataa mirkaneessuu keessatti akkasumas sirna nyaataa keenya fooyyessuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eedhaaf kanarrattis bal'inaadhaan hojiin hojjetamaa jiraachuusaa qonna gama kanaadhaan fooyyessuu akka dandeenyuudhaa fi ammayyeessuudhaaf meekanaayiz gochuudhaaf bara kana tiraakteras qonni keenya amma qonni magaalaa qarqara magaalaa gateettii qotiyoota irraadhaa karaa meekanaayizeeshiniititti kan jedhuudhaan amma hojii bal'aa hojjechaatidha kan nuti jirru. Hojii edda magaalli Shaggarii hundeeffameedhaan tiraakteroota naannoo 41 qabna. Akkasumas tireesharoota midhaan kana 69dha kan jiranii bara kana immoo bal'inaadhaan gashuudhaan qonna keenya dhibbeentaa 50 sanaa ol meekanaayiz gochuudhaan oomishaaf oomishtummaa dachaadhaan dabalamuu akka inni danda'uudhaa fi qonna keenya ammayyeessuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa akka inni jiru kaasuun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u kanarrattis xiyyeeffanneetoo qonna keenya fuulduraadhaaf itti fufsiisuun hojii misooma beelladaa inisheetifoota kanas ammayyeessuudhaan qindoomina kan qabu qonna qindoominaa gaggeessine ta'e taanaan lafa xiqqoo irratti oomisha guddaa kan jedhuudhaan hojii bal'aa qabatamee hojjetamaatidha kan jiru jechuudha.